Toltaalee addunyaa irra hordoftan marattuu nageenya keenya qaqqabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork shama akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaan Abiraan Biruutu isinitti hima. Oromiyaa keessatti hojiin maalummaa fi tatamsa'ina koronaa vaayirasii hawaasa hubachiisuu tooftaalee garaagaraatiin jabaatee itti fufee jira jedha mootummaan naannoo Oromiyaa. Hawaasa biratti hubannoon COVID-19 dhawaata fooyya'aa jiraatullee ammas hammeenya dhibee kanaa wajji jirama amalaa fi durratti hojii baay'atu nu hafaa jedhan sadarkaa pireezidantii taanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaaniirratti ibsa barreessaniin. Godinaalee fi magaalota sadarkaa godinaa ta'an naannichaa hunda keessattuu siree 10,650 kan qaban iddoowwan tursiisa addaa qophaa'uu himan. Hospitaalota 20 hojii wal'aansa idilee dhaabanii ogeeyyiif leenjii addaa kennuun bakka wal'aansa COVID-19 qofa gochuufis qophiin xumuramee jedhan. Hospitaalonni kunneen dhukkubsattoota 5,512 yaaluu danda'u jedhanii jiru. Qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa kun Oromiyaa keessatti wiirtuun qorannoo laaboraatoorii koronaa vaayirasii 5 hojii eegaluuf kan jiru yoo ta'u, wiirtuuwwan Adaamaa fi Haroomayaa garuu hojii eegaluu isaanii himan. Naqamtee, Jimmaa fi Asallaatti wiirtuuwwan jiran dhiyootti hojii eegaluu jedha mootummaan naannoo Oromiyaa. Qorannoon ho'ina qaamaa mana manarra deemamee godhamu jalqabamee jiraachuu obbo Addisuun himanii jiran. Labsii yeroo muddamaa naannichatti hojiirra oolaa akka jiruu fi haga yoonaa deeggarsi tolaa birrii miliyoona 300 fi miliyoona 63 caaluu tilmaamamu akaakuu fi maallaqaa walitti qabamuu ibsan. Weerara COVID-19 hordofee dhaabbilee daldalaa gatii meeshaalee qaaleessan 4,000 fi 200 irratti mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii fudhachuu beeksisanii jiran. Hawaasi naannichaa ergaa ogeeyyii fayyaa fi mootummaa hojiirra oolchuu akka qabu waamicha godhee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Magaalaa Hararitti wiirtuun laaboraatoorii qorannoo COVID-19 tajaajila eegale. Wiirtuun kun garaagarummaa sa'aatii 2 keessatti saamuda 384 qorachuu danda'a jedhamee jira. Kolleejjii Fayyaa Yuunivarsiitii Haramaayatiin ka hundaa'e wiirtuun kun ka hojii eegalee pireezidantii mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii fi pireezidantiin Yuunivarsiitii Haramaayaa Dr. Jamaal Yuusuf bakka argamanitti. Pireezidantiin Yuunivarsiitii Haramaayaa Dr. Jamaal yuunivarsiitiin isaanii maalummaa fi ittisa COVID-19 irratti hawaasaaf hubannoo kennaa akka jiruu fi tooftaa teeknooloojii dhibee kana itti ittisan irratti tumsa gochaa akka jiru dubbatan jechuun eejensiin oduu Itoophiyaa gabaaseeti jira. Jilli hoogganaa ittaanaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdulqaadir Galgalootiin durfamu bulchiinsa Harargee Bahaa fi hayyoota yuunivarsiitii Haroomayaa waliin ta'u magaalaa Awwadaayitti tamsa'ina kooronaavaayirasii irratti hawaasaaf hubannoo kennaa jiru. Awwadaayi magaalaa daldalaa Jimaatiin beekamtuudha. Udii Muusaa gabaasa bilbilaa qaba. Jilli hoogganaa ittaanaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdulqaadir Galgalootiin durfamu gara Awwadaayitti dhufuudhaan bulchiinsa magaalaa Awwadaayii fi bulchiinsa godina Harargee Bahaa akkasumas ammoo jila hayyoota mooraa yuunivarsiitii Haramaayaa kan Dr. Jamaaliin durfamu wajjin ta'uudhaan magaalaa Awwadaayii dhaqanii akkaataa tatamsa'ina dhukkuba vaayirasii koronaa ittiin uummanni ofirraa ittisuu danda'u irratti hubannoo bal'aa uummata magaalaa Awwadaayii fi naannoo isiitiif ganamarraa haasee hanga sa'aatii kanatti kennaa kan jiran yeroo ta'u, uummanni magaalichaa dabree ammoo gama meeshaa sanitaayizaraa fi alkoolii akkasumas ammoo maaskiidhaa fi wantoota ittiin dhukkuba kana ofirraa ittisan magaalattii keessa deddeemnee hanga laalletti guutumaan guututti harkaa hin qaban jechuu ni dandeessa. Uummanni ammoo kanarra dabree wanni gaafachaa jiru mootummaan bakka daldala gabaa Jimaatii fi daldala idilee garaagaraa itti gaggeessu bootaa addatti adda baafamee nuuqannoo qabaadha kan isaan jechaa jirani. Warri maal deebis gaafii uummati gaafata kanaaf deebiin isaan kennan faan jirti? Ammatti kan namallee jiraachuu baatu mootummaan kana dura intarviiyuu gaafii fi deebii wajjin goone irratti dhiyeessine magaalaan Awwadaayii bakkii daldala Jimaadhaa gara istaadiyoomatti ol ba'ee sharaa dhaabbatanii yeroodhaan bakki daldala gabaa Jimaadhaa kun adda babal'atee akka adeemsifamuudha mootummaa magaalattii keessatti. Yuunivarsiitiin Salaalee maalummaa fi ittisa COVID-19 irratti hawaasa hubachiisaa jira. Yuunivarsiitiin kun hawaasa keessa socho'uun barsiisaa akka jiru odeeffannee jira. Akka kutaan sabquunnamtii Yuunivarsiitii Salaalee odeeffannetti duulli hubannoo uumuu Yuunivarsiitiin Salaalee kennaa jiru gandoota baadiyyaa godina Shawaa Kaabaa hundatti raawwatamaatii jira. Duula kanarratti pireezidantii Yuunivarsiitii Salaalee dabalatee hooggansii fi barsiisonni Yuunivarsiitii Salaalee hirmaachaati jiru.
Gama biraatiin weerarri dhibee kanaa kan hammaatu yoo ta'e wal'aansa taasifamu keessatti yuunivarsiitiin Salaalee gahee isaa ba'uuf jiraachuu isaa beeksiseeti jira. Yuunivarsiitiin kun bakka tursiisa addaa warra koronaa vaayirasiin shakkamanii kan qopheesse yoo ta'u bakka tursiisa addaa kanaafis sireen 130 qophaa'uu himeeti jira. Meeshaaleen kunuunsa dhukkubsattootaaf barbaachisanii fi meeshaaleen ittisa dhuunfaa ogeeyyii fayyaatiif barbaachisan bitamanii akka bakka tursiisaa addaa kanatti tajaajilaaf qophaa'anillee himameeti jira. Shakkamtoota dhibee koronaa vaayirasii bakka tursiisa addaa kanatti dhufaniifis tajaajila nyaataa kennuuf jira Yuunivarsiitiin Salaalee. Yuunivarsiitiin kun bakka tursiisa addaa shakkamtoota dhibee koronaa vaayirasii magaalaa Fiicheetti qophaa'eefis siree fi firaash ciisichaa deeggarsaan kenneeti jira. Yuunivarsiitiin Salaalee waajjira eegumsa fayyaa godina Shawaa Kaabaa waliin ta'uun barsiisota kolleejjii saayinsii fayyaatiif waa'ee dhibee koronaa vaayirasii irrattis leenjii kennee jira. Odeeffannoo kana kutaa sabquunnamtii Yuunivarsiitii Salaaleetu nu erge. Dhaabbanni koonistirakshinii Gamshuu Bayyanaa hojii ittisa dhibee koronaa vaayirasii irratti bulchiinsa godina Shawaa Lixaa hojjetu tumsuudhaa fi deeggarsa ambulaansii fi meeshaalee qulqullinaa godheeti jira. Bulchiinsi godinichaas deeggarsa taasifameef galateeffateeti jira. Maddi oduu kana waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaati. Gamshuu Bayyanaa fi erganii jiru nuti ergamnee dhufneerra ambulaansii finnee dhufneerra ambulaansiin kun egaa gincii shukutee piroojeektii sariitii irra taa'ee boba'aas shufeeras waan hunda kabar godhee Gamshuu Bayyanaan koonistiraakshiniin isaa jechuudha uummata keenya akka tajaajilu sa'aatii 24 dhukkuba kana wajjin wal qabatee iddoo barbaachisaa ta'u hospitaala Tongayin daandii irratti lubbuun nama tokkollee akkan baane ambulaansii finnee dhufnee jirra. Waan qulqullinaa immoo roottoo finnee jirra. Saamunaa harkaan itti dhiqamtamu finnee jirra. Alkooliis akkasuma finnee jirra. Inni marsaan kun amma tamsa'u lixa Shawaa fi Baha Wallaggaattiidha. Egaa amma finnee dhufne inni lixa Shawaa fi Baha Wallaggaatti finnee dhufne kuni tilmaamni isaa gara miliyoona 5ti. Ambulaansiin miliyoona 4.2 warri kaan immoo egaa warri roottoon kun alkoolii fi saamunaan kun immoo gara 800ti jechuudha. Hangammaatti garuu akka Shawaa Lixaatti aanaa 22 qabnu hunda keessatti rakkoon kun hin mul'anne hojii ittisaa irrattidha bobbaanee hojjetaa kan jirru. Kana jiddu galeessa godhachuudhaan caalmaatti sochiin hawaasaa adda addaa daangeffamee jira. Sochii hawaasaa kana daangeffame jiddu galeessa godhachuudhaan beelli rakkoon adda addaa akka uumamne qaamoleen adda addaa hojii lammummaa yookiin hojii tajaajila tola ooltummaa adda addaa kennamaa kan jiru. Har'as akkuma sitti argitan kana ambulaansii yoo rakkoon jiraate hojii fayyaa keessatti qooda itti fudhachuun danda'amu amma rakkoon kun dhaabbatutti walta'iinsa biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa federeeshinii atileetotaa ka'umsa godhachuudhaan abbaa qabeenyaa naannoo keenya yookiin biyya keenyaa kan ta'an obbo Gamshuun deeggarsa kana karaa isaanii nu taasisanii jiru. Tajaajila kanaafis maqaa godina Shawaa Lixaa fi maqaa kootiin qaama kana qindeesse hundaaf galataaf ulfina guddaa galchuu barbaanna. Daawwattoota keenya saatiin oduu kana isinitti himaa jirutti namoota 247 Itoophiyaa keessatti saatiiwwan 24 darbanitti koronaa vaayirasiin shakkamanii qorataman keessaa 3 isaanii irratti vaayirasichi argamu ministeerri eegumsa fayyaa mirkaneessee jira. Haga yoonaatti Itoophiyaa keessatti namooti vaayirasii kanaan qabamanii 74 gahanii jiranii namooti haaraa 3 isaanii vaayirasii kanaan qabaman hundi isaanii 3 isaanii yoo jechuudha. Jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an imala biyya alaa seenaa imala biyya alaa warra hin qabneedha. Kanneen keessaa 2 isaanii garuu warra armaan dura vaayirasichaan qabamanii wajjin tuttuqaa warra qaban jedhameeti jira. Godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaatti hojjettoonni mootummaa barsiisonni akkanumas barattoonni dhaabbilee barnootaa olaanoo irraa gara maatii deebi'an tatamsa'ina COVID-19 irratti hawaasaaf hubannoo uumaati jiru. Warri kun harka qalleeyyiif deeggarsa midhaan nyaataa kuntaala 50 fi qarshii 100 ta'uu arjoomtota irraa walitti qabanii jiranii qaamolee kanneen kan dubbise waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Galaanaa yoo ta'u hojiin kun hojii dhaloota baraaruutii jedhanii jiran yaadi isaanii akka ta'anitti dhiyaata. Asitti harka dhiqannoo taane gara mana keenyas gallee harka dhiqannoo yeroo jennu uummata ollaa keenya jiranii
ollaa keenyatti haala harka dhiqannaa kan bartee godhannee barsiifanna jechuudha. ኦሮምኛ ለማትሰሙ በአማርኛ ቢያንስ ሁላችንም ማድረግ የምንችለው እጃችንን መታጠብ ነው። ofiifis akka du'uu hin dandeenye du'uu irraa of baraaruu fi kanaaf nama dhageenye dhageessisa. Fedhiidhaan akka barsiisonni aanaa galaanaa keessa jiran namoota muraasa gurmoofnee kaanee fedhii keenyaan gara waajjira bulchiinsaa deemuudhaan waajjira bulchiinsaa gaafanne waajjirri bulchiinsaas nu eeyyamee wantoota nu barbaachisan haalota nu barbaachisan nuuf guuteen booda gara hojii kallattiidhaan seenne uummanni keenya akka aanaa keenyaatti miidhamuu hin qabaatu kan jedhu irratti hundoofne kaane ogeeyyiin fayyaa nu keessa kan jiran ta'uu isaati barattooti yuunivarsiitii dhufan kallattii adda addaatiin ogeeyyii eebbifaman kan fayyaa ta'uu danda'anii barsiisotiin jiranii gosa adda addaatiin barattooti eebbifaman nu keessa kan jiranuu fi yeroo ammaa kanatti hojii keessa kan seenisaaf kan gaafataranullee jiranii akkuma kanas ammoo gandoota irrattis dargaggeessa gurmeessinee kaane ani tola waltummaa kana keessatti kan hirmaadheef quuqama lammii qabu irraa ka'eeti gaafa tola waltummaa kana irratti hirmaannee hojii kana eegalleettiin jennu nuti nama sadiin jechuudha kan kaane nama sadiin erga kaanee kaaniin booda nama ja'a warannee nama ja'an erga kaanee kaaniin booda gara nama 14 taanee kallattii hundaanuu jechuudha harka dhiqannaa irratti hubannoo kennuudha by the way ga'een hojii kiyyaa hubannoo kennuudha inni kun ammoo magaala qofa keessa kan dhaabbannu duutaate hanga baadiyyaatti deemnee haala hawaasni keenya harka ittiin dhiqachuu danda'u akkaataa jaarkaanii ofii haala kaawwachuu danda'u akkaataa saamunaa ofii kaawwachuu danda'u akkaataa yeroo ba'u harka dhiqatee yeroo galu harka dhiqachuu danda'u akkaataa imalli yoo dhufe harka dhiqachuu danda'u akka magaala keessatti hojjechaa jirru kanatti baadiyyaa hunda bifa wal fakkaatuudhaan ummata keenya ni tajaajila ani ogeessa CRC jedhee kan yaamamu lammiin kootu ummati kootu yoo jiraate yoo ummati kootu umatee lafa kanarraa ka'e ogeessummaan kiyya homaa nan fayyadu kan jedhu aarsaa of godhuudhaan kutannoodhaan jechuudha hojii kana hojjechuudha abbaane mana ta'uu dhiifne barsiisuu jirra. Yaa maatiin jiran ammoo akkaataa nuti barsiifne kun harka fi akka dhiqatan kun qulqullina fi akka eeggatan kun ammoo fakkeenyaaf wantoota jiran irraan akka of eeggatan nama cabbaxuu dhiisanii harka salaamtana qabu dhiisanii karaa fi daandii itti yommuu deeman tarkaanfii lama walirraa fagaatanii akka deeman uummata keenya barsiisuu jirra. Hawaasni fageenya isaa eeggatee meetira 2 walirraa fagaatee akka socho'u yoo danda'ame immoo mana akka hin baane hojii malee mana akka hin baane yoo waan dirqama mana isaa baasu hin jiru yoo ta'e akka mana hin baane gochuun itti himuun barsiisuun barbaachisaadha. Harka dhiqachuun yoo harka dhiqatan immoo akka baratan kaan ofumaa bishaan ofitti naqatan osoo hin ta'in sakandii 20 sirriitti saamunaadhaan warroonni ergaa keenya dhagahanii galanii maatii isaanii akka isaan barsiisan akkasumas immoo maatii isaanii barsiisuu qofa miti hojiirrallee akka oolchan ergaa dabarsaa deemaa jirra. Rakkoo adda jiru kana keessaan dhibeen kun yoo boruuf dhibeen kun nurraan hafu namni beelli akka nama keenya saaxiluu hin dandeenye qonnaan bulaan qonna isaa keessatti akka hojii isaa hojjechuu danda'us hojiin gama kanaa hojjetamaa jirus bal'aan jira kan dabalatees ammoo namni waan qabuun cinaa walii dhaabbatee wal deeggaruu akka danda'an keessattuu harka qal'eessi boru rakkoon kun gaafa mudate dandamachuu hin dandeenye jennee fi deeggarsi iddoo garaagaraatti eessa gunatti arganna jenne abbootii qabeenya sadarkaa kanaa kennaa jiran adda baasnee jirra manneen amantaa jiran adda baasnee jirra afooshaalee garaagaraa addaan baasnee jirra daldala sadarkaan jiru adda baasnee jirra kanarraan haga ammaatti wanti karoorfannee deemne jira sadarkaa kanaa kennatti qaamolee kanarraan kan hawaasaa osoo hin seeniin deeggarsa qarshii meeqa arganna kan jennu akka karooratti adda baafanne naannoo 778 karoora keenya qabannee seennee jirra haga ammaatti ammoo qarshii kana kan walitti kan naannoo 123 walitti qabnee jirra isa irra darbinee ammoo nyaata wantoota nyaataaf oolan duqeetii yookaan furnoo duqeet kan jedhamu kana isa naannoo kuntaala 50 walitti qabnee harka keenyatti qabna. Gara mana keenyas gallee harka dhiqannee yeroo Oduu maddeen alaarraa arganneen Ameerikaan osoo saffisaan tarkaanfii ittisa COVID-19 fudhachuu eegaltee silaa lubbuu namoota baraaruu dandeessii turtee jedhan aangawaan olaanaa fayyaa Ameerikaa Dr. Antoonii Faawusii. Garuu yeroo murtee akkasiis murteessinuu kan jedhan saayintistiin Ameerikaa kun walxaxiinsi jabaan bulchiinsa Doonaald Tiraamp keessa jiraachuu CNN itti himan. Ameerikaatti hanga oduun kun qophaa'utti namni 570,070 caalu dhukkubichaan yoo qabamu warra kana keessaa haga 23,000 kan ta'an lubbuu dhabanii jiranii Guyyaa Waariyoo gabaasa maddeen alaa qindeessee jira. My name is Dr. Tony Fauci. I'm the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases at NIH. Ameerikaan adoo sila dursite tarkaanfii ittisa fudhachuu eeggalte dhukkubi daafanaan kun lubbuu lammiilee teenna humaatamaan hin godaansis jedha. Aangaan olaanaan fayyaa Ameerikaa Dr. Antonio Fauci saayinsistoota addunyaan qabde keessa nam duraati waggoota 16 darbaniif dhaabbata alaarjikii biyyaalessaa ta'eef dhukkuboota daddarboota rakkoo ta'uun hojjechaa ture. Ameerikaa bar bulchiis pirezidaant Roonaald Reegan irra jalqabuun pirezidaantota Ameerikaa
Clinton ag Bush Obama ag Trump und gorsu irratti argama. Saayinsistiin biyya Ameerikaa kun Dr. Antonio Stephen Fauci garuu yeroo dhiyooti as pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump afaan dubbachuu isaa mul'ata. Trump qorichi dhukkuba buusaa hydrochloroquine jedhamu gorsa ogeeyyii fayyaa tokko malee maqaa qorichi baasaa yookaan miracle drug jedhutti moggaasuun uummata Ameerikaa akka fayyadama jira. Chinese virus on our nation's students. Let's see if it works. It might and it might not. I happen to feel good about it, but who knows? I've been right a lot. Dr. Antonio Fauci immoo fayyisummaan qoricha kana qorannoo waan hin murtoofneef ittiin gargaaramina jechuun uummata gorsaa ture. Trump immoo gorsaaf ga'e hojii nama kana moggaan lakkisuun qoricha kan biyyoota baay'inaan oomishan irra gaafachuu eegal. Torbaan dabree pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Indiyaan qoricha dhibee buusaa hydrochloroquine akka kennituuf gaafate. Pirezidaantiin Indiyaa Narendra Modi siif hin kennu jechuun dhowwate. Boodi Trump qoricha kana dhowwatte jennaan dhukkas irra kaas jechuun sodaachisuun qorichi Dr. Fauciin faan itti namanin kunduuf gaafi Trump irra ka'uun Indiyaan kenniteef gara Ameerikaa seenuu isaa dubbata. Ameerikaan lakkoofsa namoota dhibee koronaatiin du'aniif qabamaniin addunyaa irra dursuu jirti. Gabaasa goduun tun qophooftu jiruun Ameerikaan namooti 570 ol dhukkubichaa yommuu qabamanii. Isaan keessa namooti 23 caalan immoo dhukkubicha kanaan lubbuu dhabuu isaanii dubbata. New York, New Jersey, Michigan, Massachusetts, Pennsylvania, California fi Lausana akka jajjaba jiru. New York dhukkubicha ajaa'ibsiisa ta'een faffaca'ee nam rifachiisu irra kaka'e bakki awwaalcha Art Island jedhamtu godaansireef namoota irra kakayaatanii hamtuun rukutamu siit dubbata. Adoo sila jalqabdamne waan cufcumne haaliyam jiru kun xiqqoo ladoo taate jijjiirami jiraachuun dhabuu kajedhu doktoriin fayyaa Ameerikaa kun gaafiif deebii maddodu biyyattii Central Cable News yookaan CNN waliin tolchee yeroo murte akkasitti murteessunillee salphaan turu jechuun walxaxiin siyaasaa bulchiis Donald Trump miidiyaa dura dhangalaase. You know, Jake, that's a great question, and that's really what I was inferring when I said a rolling re-entry. It is not going to be a light switch. Bulchiisi President Donald Trump tarkaanfii walirra fageenyaatiif manturuu khalabs bittottees gaaf 16 yommuu ta'u. Boodi dubbiin jabaachaa dhumnaan ageblaa dheeressu isaa dubbata. Maaliif akka rakkoo nagaan cufin babal'an gorsoo gummarratti hundaa pirezidaanticha kennu dadhabdan jechuun ka gaafataman irra guddaan dhaabbata laarjika biyyaalessaatiif dhukkuboota daddarboo kune. Ogeeyyiin fayyaa tarkaanfii walirra fageenyaatiif uggurii sochii akka fudhatam gurraan dhalirra eeggalanii yaada dhiyeessan jechuun yaadni ogeeyyii fayyaatiin dhiyaate yeroo baay'ee bulchiis Donald Trump keessa fudhatama hin qabaatu jechuun kommatan. Oduuwwan koronaa vaayirasii keessa baanee jirra. Lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqaafamanii godina Baalee aanaa Maddoolaabuu magaalaa Bidiree qubsiifaman mana qubsiifamne keessaa humnaan baafamne rakkina ulfaataa keessa jirraa jiru. Bulchiinsi aanaa Maddoolaabuu tarkaanfiin kun tarkaanfii dogoggoraati jedha. Shamsiyaa Nashuu gabaasa dabataa qabdi. Lammiileen naannoo Somaalee irraa buqqa'anii godina Baalee aanaa Maddoolaabuu Bidiree qubatan qaama hoggansaatiin rakkoon nageenyaa nu mudate jedhan. Godina Baalee aanaa Maddoolaabuu magaalaa Bidiree wanni nu mudate nu buqqaatota garaagaraa naannoo Somaalee irraa buqqa'anii asii galle mana nu kennanii akkasitti mana keessa jiraachaa turre haga sa'aatii kanaa jechuudha. Amma yeroo baay'ee nu deddeebanii mana keessaa baatanii liyyuu haayilii Oromiyaan leenjiftu itti galchinaa nu jedhanii waan kan nu dhiyeessaa turanii nu sodaachisaa turanii. Bara waggaa tokkoof as keessatti lammiif kan jedhu nu dalaganii achitti gallee gariin kan xumurameef gariin kan xumuramin kana keessatti gallee maatii seenaa gabbaasaati keessa ba'an jedhanii nu sodaachisaa turanii. Rakkoo cimaa keessa galtan jedhanii nu sodaachisanii nama nu biraa tumanii nama mormi nu biraa tumanii daangaan kamnetti nu irratti geggeeffamaa jira. Sodaachisi doorsisi adda addaa nu irratti godhamaa jira. Doorsisaa fi akeekkachiisa bira darbee yeroo ammaa kanatti mana keessa qubsiifamanii turan irraa humnaan akka baafaman dubbatu buqqaatotni kunneen. Mana keenya kan lammiin nu ijaarsisan waraana humna addaa itti galfannaa jedhanii maatiin ta'e hundi akkasii rooba keessa jirti. Waraana nurra buusanii nu bira deeman. Nama 96 buqqa'an. Qaaman makiinaa lamaan nu dhufanii qaama nageenya maamuyyee balaayinee waliin dhufanii nama nu bira tumanii nama nu keessa ka waan kana morme nu bira tumanii tarkaanfii qabnu hundumayyuu seera fudhannaa nu jedhanii meeshaa keessan guuraddaa keessa deema nu jedhanii keessan dubbanne wanni nageenya waan ta'eef tokko keessanii mana hidhaatti galtan nu jedhan tokko miila kana keessaa gayyaanee ala jirra akkasitti maatii ta'e waraana kaatitti buusanii irraa bahan. Buqqaatota kanneen keessaa hedduun isaanii dhakaa cabsuudhaan maatii isaanii
kan jiraachisaa turan ta'uu fi dhakaa kobilistoonaa bocanii qopheessanii jiran baay'ina qabu kanas fudhachuu akka hin danda'in dubbatu. Mana qubsiifaman kanneen keessaa akka hin baafamnes qaama dhimmi ilaallatuuf irra deddeebiidhaan iyyataa turanis fala akka hin argatinis himanii jiru. Manni barumsaa cufamee adoo jiru waraana adoochi qubsiisuu danda'an deebi'anii maatiin meeqa qabu yeroo dhukkubni adda addaa jiru akkanatti dhukkubni ummati faalamee sodaa addunyaa gubbaa jirtu kanatti nu facaasanii alatti nu gadi naqan waan taasisu rabbi isinitti agarsiisu akka namni karaa yommuu waajirri nuti iyyatiin hin jiru deebii tokko nama nu deeggaruu hin qabne. Dhimma kana irratti bulchaa godina Baalee obbo Ahmed Hajjii buqqaatota kanneeniif manni biraa bakka buufameeti qaamni nageenyaa immoo achi qubsiifamuuf yaadamuudha odeeffannoon nuti aanarraa arganne nuun jedhan. Sanitti ammoo hojii biraatti akka barbaanne jira manuma wal fakkaatu san qopheessuudhaaf jirra yaada jedhudha bulchaa odeeffannoo kan nakaase. Lammiilee naannoo Sumaaleerraa buqqaafamanii madda walaabuu bidiree qubatan kunneen osoo manni biraa bakka hin buufaminiif mana qubatan keessa baafaman taanaan sirrii miti jedhanii bulchaan godina Baalee kana qulqulleeffachuudhaafis koree qulqulleessituu dhaabnee karaa aanichaa erguuf jirra adda baafannee kan sirraahu ta'a jedhan. Daawwattoota EMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti dhufuu waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna.